السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو أردفتوني ماتي أبدوري تيج ميديا channel بقى إردي بيدان غرا أبدوري تيج ميديا channel نغان دفتن سنين جاچا ورين درام ماتي تاتنيس لايك شير غدادا ورمو ماتين تاين اوفيتي دا لايك شير سبسكرايب كومنت الرئيسداني أكا أبدوري جنادا بطن أسمانين إسنتي هما الراس برنوتا خيسن كان أدان جتي سنيب كبردين ديار ديجرا برنوتا ولين ترجي غاري سنين جاچا أن أبدي دا أبدوريتيج ميديا channel را yeroo yeroon barnoota ikoonomiksii kutaa sagalee haga 12 isin biraan ga'uudhaan ka beekamu barnootichaa waliin turtii gaarii qabaadhaa yeroo gaarii yeroo darbe definition of the production input and output ilaallee turre asillee gabbuune gosoota isaallee type of input ilaallee haaluma kanaan jechuudha hanga period of production deemnee jirra kanallee asiin gabbuufannee jirra eessarra dhaabne iddoon nuti itti dhaabne iddoo kana ture jechuudha waa'ee mathematical of marginal product change total product over change laborii irratti jechuudha amma asirraa iddoo gabatee kanarraa kaasnee itti fufna barnooticha keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa haala kanaan jechuudha mathematically laallee turre variable input labor jeet iddoo kana gabatee kana keessa jira inni kun maali oomishoota kana jechuudha iddoo adda addaatti haala orderii isaatiin jechuudha variable input jila isa jalatti labor humna namaa jechuudha isa jira total production TP kana jira jechuudha in the what kuntal wanna inni sila oomishamu san kuntal an jechuudha in kuntal amallee average product jira asitti mass marginal product kanaatu jira asitti mass maaltu jira average product tu jira jechuudha kun ammoo stage isaanii sadarkaan isaanii akkamitti hangam takka wal caalaa iddoo kanatti stage isaanii ni jira jechuudha stage isaa haala kanaan aan ilaalta isa as keessa kaame kana jechuudha bifa relationship isaaniitiin adda addatti ni ba'a akkamitti adda addatti ni ba'an ilaalla amma as keessatti lakkoofsa kaame ilaallee dabarree relationship isaan boodan ilaalla jechuudha kun 0 irraa jalqabee hanga 7tti ni jira in kuntaaliidhaan kunis 0 irraa jalqabee 10 28 50 takka 76 95 800 jee 800 achirratti tootaalin isaa kunis minus 10 14 17 19 akkas kaamee jira jechuudha hanga 154 tti sorry akkasi kaamee jira jechuudha stage amma isaan kun stage kanarratti stage inni guddaan kamii sadarkaadhaan jechuudha asii hanga asii maal ture asii hanga asii maal ture amma stage sadeen maali relationship isaaniiti jechuudha ni laalla iddoo kanatti gabbuufannee ilaalla jechuudha stageedhaan isuma san gabatee irratti ilaalla jechuudha what introduction to production and the cost kana jalatti jechuudha isuma kana ta'e maali kun above the schedule asitti jechuudha above schedule can also be can what expressed in the graphically by drawing in total product marginal product and average product jara sadeen jechuudha wal cinaa qabee ilaale bifa skeejiitiin kakaame kana jechuudha bifa gabateetiin jechuudha kakaame kana also in mali expressed in the graphically by drawing kara graphiitii jirinje ismaree fuchi kaayyame san jechuudha amma stage isaa qofa keessa as hanga asii stage isaa kun hanga asitti laallee jirra hisaaba isaa jechuudha gadufta amma bifa graphiitiin ilaaluudhaaf jechuudha production wanta kana amma dura gaafa jalqaba laaltee turteen isaa step isaa ni dhufta eessa dhufta 0 irra dhufta jechuudha 0 irraa ni qaba kun ammoo maali inni kun product oomisha akka reef laalletti jechuudha
jarri sadeenuu maali hangi isaadhaa dhibba takkaaf 8 gartee isaan sadeeniifuu jechuudha wanti kun amma isteejii tokkoffaa irratti laal inni xiqqaan maal ture qalama diimaan kan akkanatti bahee kana ture jechuudha asitti average productidha asirraa 0 irraa jalqabee achitti jechuudha inni kun ammas marginal productiin isuma kanatti aanee maal ture iddoo kana ture jechuudha laal iddoo amma isinitti agarsiisu jiru kana jechuudha inni biraa guddaan amma isaan hundarraa dabale maal ture asii akkana beekuun total productidha jechuudha isamma total productiin kun jechuudha maaltu isa akkana godhe stage isaaniitiin maal tooritti isaan dhiyeessee peejii itti aanu irratti adda baasee kaa'ee jira jechuudha amma ilaalta agarsiisa isaanii irratti jechuudha eenyutu eenyurra guddaa eenyutu eenyurra xiqqaa sadarkaadhaan akkamitti isaan wal caalanii sadarkaa isaaniitti jechuudha sadarkaa isaanii ilaalla stage tokkoffaa irratti bu'aadha gad stagein tokkoffaan inni marginaalidha jechuudha marginal product stage irratti xiqqaan isaa jechuudha stage lammaffaa irratti kunis gabbu'aadha jechuudha stage lammaffaa irrattis maali gabbu'aadha stage sadaffaa irratti immoo kun hundarra maal ture average productiin kun maal isaanirra haayi ture jechuudha amma fuulatti aanu irratti relation isaanii ilaalla amma hot sorry there is what relationship between total product marginal product and what average product hariiroon isaa waliin qaban maalimma relationship between marginal product and what amma kajala lamaanii qofa laallaa marginal product fi average product qofa laallaa amma asirratti marginal product is what greater than or less than adda baasaa bakka tanatti average product marginal product kun eenyurra xiqqa average product irra xiqqa this means that is what average product kun risingii waan ta'eef inni maal waan dabaleef jechuudha gartee adda baasi bakka kanatti sirri dhageeffadhu kana jechuun maali yeroo inni kun maal ol ka'u maal ta'e inni kun maal gabbu'ee jechuudha achirratti isteejuma irratti addanuu baasee jira ammaan tana oomisha waliigalaa kana irratti ilaali sirriitti oomisha waliigalaa irratti hoggalaaltu wal dhaba wanti hariiroo marginaalii fi averejii hoggalaallu jechuudha yeroo marginal productiin irra xiqqaa average productii kun maaliif average productiin kun maaliif isarra caalee waan ol ka'ee ol ka'aa jira yeroo hundaa inni ol ka'aa jira jechuudha asirratti yeroo isatti aanu laalimma marginal product is equal to average product this which means that is what average product is maximum asirra wanti maal ta'e wal qixa ta'e jechuudha asirratti haala kanaan laale amma wanti ati ilaaluu qabdu asirratti kunis maali when marginal product is greater than average product this means what average product in asirratti fiil ni qufee jechuudha asirratti sababanni qufeef akkas ta'uu danda'e jechuudha okay negatico okay ishi sorry ayyee hot asirratti maaliif akkana ta'e manni kun jechuudha isa kana laala asirratti marginal product is what greater than average product amma marginal inni caale bakka kana irratti marginal waan caaleef jecha jechuudha marginal asirratti waan caaleef this means what that is average product inni kufee jechuudha asirratti isa jalqabaa irratti immoo maali amma marginal product asirratti irratti inni kufee jechuudha asirratti waan kufeef average product rise ni dabalee jechuudha asirratti wanti kun laal gartee akkasitti step kanaan deemame jechuudha ammoo jarri lamaan gizee wal qixa ta'etti maali yeroo marginal product fi average product wal qixa ta'an average product maximum bakka kana qabachuu qabdu jechuudha maximum
Garte? Gizemmo marginal product in less than average product yo irati yo kan marginal product in average product irra yo guddate average product is what? Feeling no kufechu asirati. Akasit dabasu. Hala kana lalu dandeesu. Okay? Dabarfadhu. The graphically are relationship between marginal product curve and what average product curve is what are follow are haka kana gaditi isan nilalta jechuudha relation isani jechuudha hariro isani dhimma hariro isani nilalta asirratti hariroon isani maali fakkeenyaaf hariro qaba wanti kun akka reefu nuti jennetti jechuudha as long as marginal product curve is lines what above the average product curve. Okay, ala asirratti maal ta'e marginal product curve line sararratti abbaaf gizee isa kana gubbaa darbu average product curve isaa maal ta'a isa gubbatti oolaa jechuudha gizee inni curve irratti line irratti oolu kun maal abbaafi ta'eeti oolaa jechuudha. Female and average product curve is what positively sloping curve dha jechuudha. Positively sloping curve dha jechuudha. Maaliif waan dabalee jechuudha ni dabala yeroo dabalee akkas ta'a. Eenyutu dabalee akkasitti positively curve isaa eenyutu dabalee average product namma achirratti jechuudha ni dabalee waan abbaaf ta'eef jechuudha ni graph irratti ni ol ka'e jechuudha waan ol ka'eef ni dabalee sababii saniif curve irratti maal positively sloping curve waan ta'eef jechuudha kanaaf average product rise dha jechuudha asirratti of duba deemnee ilaaluu dandeenya yoo isin hin galin jechuudha haala kanaan ni dhufta kottu laal iddoo kanatti jechuudha asirratti haa isin galtu. Stage irratti ilaalu wanti namni isin jechaa jiru inni kun jechuudha amma average product kun ammoo line irratti curve irraa gaditti waan ooleef line irratti waan ooleef jechuudha marginal product waan asitti ooleef maal ture asitti waan ooleef maal ture isaa gad ture wanti kun maal yeroo kana ol ka'ee ture giraafiin isaa asirratti hanga isni kun deemu takka ol deemee jechuudha sararaan isa kana tuqe kun isa kana tuqe stage kana irratti jechuudha yeroo kana maal ture asirratti inni kun ni dabala jechuudha yeroo makamu. Okay, haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Iddoo kana kottu amma jechuudha iddoo kana kottu yeroo as dhufte ammallee when the marginal product curve is what intersect marginal product curve intersect average product curve wajji yoo intersect gol godhu akkana yoo wal qaxxaamuru jechuudha alaa isinii galtu wal qaxxaamuru amma fakkeenyaaf giraafiin takka akkasi kutee inni akkasi kutee sun deebi'ee ammas tokko kan biraa dhufee isarra akkasi qaxxaamuru iddoon isaan itti wal qaxxaamuran san maal ture intersect ture iddoo san irratti intersect kana irratti yoo curve kun maal ta'e marginal product curve intersect eenyurratti average product curve irratti yoo intersect ta'e achirratti qaxxaamuru jechuudha jarii lamaanuu bakka sanii wal qixa ta'a jechuudha maal ta'a jarii lamaanuu achirratti wal qixa ta'a kanaaf average product maximum ta'a jechuudha gartee siin garsan mallee itti ol deebi'ee na laaluu dandeessu mallee kottu asirratti laal jarri kun amma haasii galtu marginal product curve fi average ilaalaallu bakki isaan itti intersect irratti wal qaxxaamuradhee isa as ture jechuudha haasii galtu sarara isaan gidduu jiru kana irratti gizee wal qaxxaamuroo wanni sun maali maximum ta'a wanni sun sarara sanirra wal qixxaataa jechuudha asirra wanni akkas ta'eef wal qixa bakka sanitti wanti kun iddoo isaan itti wal dabran jechuudha kanaaf inni sun maal ta'a wal dabraa jechuudha asirratti wal qixataa wanni sun maal ta'a maximum ta'ee jira jechuudha akkuma unu bakka kanatti isin garsetti iddoo kanatti laal marginal product wal qixa average product means average product is maximum hin jenne haaluma kana waan reefu nuti jenne kanaatu bifa adda addaatiin dhufee akka isinii galuuf addaan isinii kaa'ee jira jechuudha sirriitti hordofi. Okay, ishii kottu ammas laaladhu when
marginal product curve in kun jechu ammas line eenyurratti line below abbaaf hin jenne below sanii gadi jechuudha below the what average product curve gaditti waan oolu tahe jechuudha average product curve in waan maal taha average product curve is slope downward daggara galaa jechuudha maal taha downward taha jechuudha asirratti gad gara galaa jechuudha isaa giraabii san irratti jechuudha haala kanaan salphaadhaa waan nama dhibuta kan qabu isteepii kanaan laalaa irraa baradhaan isiniin jaa qottu ammas karaa mata duree kanaatti si qabni dabarsa relationship between maal total product and marginal product kanuma jechuudha kunis qottu hamma haala kanaan daawwadhu when total product is increase total product is increase at an increasing rate jelal increasing rate marginal product curve increase mal taha increase ida kabadu amma total product in increase ida at an increasing rate euros masal increasing also dandabatin increasing rate achuma ranje jura itifa kan demu yote marginal product is mal taha the same increase taha josret wol amas kod total product is increase at diminishing rate diminishing yennan akan dhaabatu kan gadu deebu jechu diminishing jechuun mataan isaa akkana jallatu jechuudha osoo deemaa jiru gaggaragalee hamma asitti kanatti garte diminishing rate yoo kan ta'u ta'e marginal product maal ta'a dikira inni kufee jechuudha asirratti bakka kufee jira amma haala kanaan qabachuu qabdu step kanarratti maal yoo gabbuutun the total product is rich total product is what rich asirratti waan hundaa guutate jechuudha total product kun rich it is maximum dhaabbata jechuudha jira hundaa wajjin walqixa rich isaan hunduu walqixa qaban ammoo haalatti takka leebaalii takka irra jiran jechuudha rich inni isarraan barbaadu isa kunis irraan barbaadu rich gizee ta'u maali maximum as the marginal product maal ta'a become zero kara zero dhufaa jechuudha zero ta'a bakka akkasin laaluu qabda sirilaali yeroo total product rich is maximum ta'e jechuudha total product jechuudha maximum gizee ta'etti marginal product become what zero type hala kanan kot when the total product is big and what to decline yo kan kufu te total product matuma sati bu kan kufu yote marginal product mata sat malta become what becomes negative inni ganani dabala jechu isan falla wan teef durani stage isan falla de ma jechu yero hunde isan falla de manni yo halal te jechu akuma demand ni supply ti wolin falla de man hala kanan laaru dandeeso jechuudha sirriitti hordofi maal seenne mata duree keenya kammaan tana cost and production cost and production cost and production maali amma sirriitti hordofi baasii oomishaa jechuudha waan biraamii gaara sittiin fakkaatiin baasii oomishaa jechuu malaan baasii oomishaa jechuudha kun baasii oomishaa mata dureen wanni inni jechuu jiru baasii oomishaati concept of production and the cost concept of the production and the cost are what in principle comma the cost of the production generally refer to the monetary what outlay associated with production activity or it is what the total expenditure and the what scarcify made is the what the entry of the process of production and distribution of good and service sirriitti na dhageeffadhu amma sibiinii kaatee mamma jalqabumarraa irra deemattaati laal
Qalamaa sirraan si oofa sirri dhageeffadhu. Concept of the production and the cost of what? In the per bale khajannee kun maali? Qootu. Yaadarimee oomisha fi baasii addaan hin baane jechuudha. Ka addaan hin baane. Kana jechuun baasiin oomisha akka walii galaatti jechuudha malaan. The cost of production general jechuun refer to baasiin oomisha walumaa galatti jechuudha. Guutumaa guutuutti refer to the monetary maal? Monetary of outlay associated kajennuun kun jechuudha. Maali? Baasiin maallaqaa kun jechuudha yeroo makamu akka walii galaatti baasiin maallaqaa kun sochii oomishaa wajjin wal qabatee bahu kan agarsiisu ta'uu isaa maal ta'a yookaanis jechuu bar waan biraatiin kan agarsiisu jechuun outlay associated production activity or it is the total expenditure and scarcify what? Scarcify made in the inter what? Process of what? Production and the distribution of good and the service. Kana jechuun bargabaa'umatti inni kun jechuudha irraa kaanu scarcify jechuun maali? Scarcify maali? Scarcify jechuun akkuma kun expenditure baasiin sun jechuudha guddachaa deemuun jechuudha akkuma walii galaatti inni raabsaan isaa sun jechuudha wanti inni agarsiisu maali? Maal agarsiisa? Tajaajiloota guutuu keessatti akka raawwatuu fi akka walii galaatti jechuudha waan guutuu irratti humna isaa adeemsa isaa oomisha isaa akka raabsaa jechuudha raabsaa meeshaalee san irratti akka raabsaa meeshaalee kana tajaajiloota guutuun keessatti akka raawwatuuf kan socho'u jechuudha gabaabumatti kanuma. Type of cost of production gosoota cost of productionidha. Gosa maali? Baasii oomishaa jechuudha. Haala kanaan laali baasii oomishaa gosa baasii oomishaa gosti baasii oomishaa tun bakka meeqa qoodamti jirana sirri dhageeffadhu. Type of cost of production gosa baasii oomishaa kana ni laallaa jechuun kana jechuun gosti baasii oomishaa tun bakka meeqa qoodamti isiin jalqabaa baasuma jechuun cost jechuun maali? To produce good and service tajaajila kan nu keessatti jechuudha. We knew of the production factor kana jechuun maali? Gosoota baasii oomishaa keessatti jechuudha. Baasii kan jennu meeshaaleen tajaajiloota oomishuuf jechuu bar sababoota oomishaa nu barbaachisaa meeshaalee laal baasii meeshaa baasii wanni jedhamaa kun meeshaalee fi tajaajiloota oomishuudhaaf sababoota oomishaa nu barbaachisaa jechuudha. Baasii kana argachuudhaaf oomisha san dirqama nu barbaachisaa jechuudha. We need production factoroota isaa argachuun nu barbaachisa. This factor of what? Production. Okay? Production resource. Ni beeytanga resource isinitti himu resource jechuun madda are bought through monetary outlay from what? Factor market. And the cost are what? Defined as the monetary value of input used in the what? Production of item. Kana jechuun amma akkuma reefu hendesan jechuudha qabxiileen oomishaa kun jechuudha resource barbaachisa qabeenya jechuudha resource jechuun qabeenya kanaaf qabeenya kun jechuudha baasii maallaqaa gabaa sababoota inni sun irraa argamuun habitamu jechuudha kanuma bar sababa saniin kabitamu maaliif haala kamirratti haala inni silaa barbaachisuun keessatti jechuudha kanaaf wanti kun haala kanaan baasiin kun kan ibsamuun gatii maallaqaa galteewwan oomishaa murteessaa jiru san keessatti yoo faayidaan isaa sun jiraanne koostiin hin jiru jechuudha. Kaniif wanti kun koostii fi faayidaa oomishaa fi koostiinis dirqama wajjin deemuu qaban jechuudha. Wanni hundi barbaadaa fi ergaanis barbaadaa fi waan kana jechuun dhiyeessaanis waliin akka waliin jiraatu sanitti kunii fi kunis waliin dirqama waliin ta'a jechuudha. Kanaaf wanti kun akkanatti ni ilaalama.
haala kanaan qabachuu qabdu. Okay? Barnoonni keenya kaarraa asumaan xumuramaa gizee biraa maalii explicit and what impact cost irraa kaasnaa haga walitti deebinutti turtii gaarii nagaa baadhaa nagaa naa jiraadhaan isiniin jaa hedduu waliinis gaa shir wal biraan gaa jajjabaadhaa naas jajjabee isaan isiniin jaa yeroo gaarii nagaa baadhaa nagaa naa tura.